mala garaagaraa fayyadamuun galii sassaabuuf yaalu. Fakkeenyaaf kaaffeen Taayiwaan keessatti argamu kun turistoota yookaan immoo daawwattoota harkisuuf jecha walumaa galatti teessoo dabalatee nyaatonni garaagaraa guutumaa guututti shintibeetii yookaan immoo akka nama mana fincaanii keessa jiru jechuun ni danda'ama. Kanaanis addunyaarraa kaaffee addaa jedhamuudhaan biyyoota adda addaa irraa daawwattoonni kaameeraa qabatanii gara hoteela kanaatti deemu. Yaada addaa nama dinqisiisu haa ta'u malee deemee bizineesa yookaan galii irraa argachuuf waan ta'eef isaafis milkaa'ee jira. Kaaffee kana seentee birrii murtaa'e waan kaffalamuuf namoonni baay'een seenee nyaachuuf gara kanatti deemu otoo hin taane akkuma hangooti toora miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisuuf footoo fi viidiyoowwan garaagaraa barbaaduudhaa fi abbootiin qabeenya kaaffee kanaas kan hubachuudhaan dursanii birrii muraasa akka kaffalaniif tikeeta qopheessuudhaan galii isaanii sassaabachaa jiru. Akkaan toora weebsaayitii isaanii irraa dubbisatti turistoota yookaan daawwattoota harkisuuf malee nyaata kaakkaa yookaan immoo sagaraa fakkaatu kana namoonni baay'inaan filatanii nurraa nyaatu jechuudhaan itti yaadamee otoo hin taane karaa warra daawwattootiin kaffaltii ittiin argachuudhaa fi dhuguma addunyaa kanarra hin dubbatamne malee kan hojjetamin hin jiru. Isin hoo achitti argamtanii nyaata kaakkaa yookaan immoo sagaraa fakkaatu kana yoo isiniif ajajamanii nyaattu immoo suuraa kaafattanii baatu. Isirratti dinqisiisaan inni biraa immoo magaalaa Dubaay keessatti kan argamuu fi bosona uumamaa akkasumas ispaaltii fi kobilistoonii hin qabnedha. Keessatti warri ispoortii hojjetan ganama subii gara kaaffee kanaatti deemuudhaan wantoota fayyadamuu barbaadan galmeessanii erga barbaachisu kaffalaniin booda saayikila fudhatanii kiiloomeetira 13 yookaan immoo kiiloomeetira 17 filannoodhaan daandii uumamaa kunoo kana fakkaatu kanarra bosonaa fi daandii uumamaa simintoon tokko itti makamin kanarra zooranii erga deebi'anii booda kursiisaanis ta'ee dhugaatiiwwan garaagaraa fayyadamu. Keessattuu kaaffee kun kan ittiin beekamu nyaataaf dhugaatii warra ispoortii hojjetaniif baay'inaan ta'u akkasumas juusii fi dhugaatiiwwan lallaafaadhaan kan badhaadheedha. Kaaffeen kun qarqara magaalaa Dubaay gamoo burjii Khaliifaatti dhiyaatee waan argamuuf baay'ee haala mijaa qaba jechuudhaan ibsina. Xumureen jira guyyaatti amte viidiyoo biraa qabadan isinii gad dhufaan hangasitti tumanuu chaayinaalii sabskiraayib godhuu viidiyoo yoo isin tollaayii qoruu yaada qabaannan komentii na barreessuun dagatinaa horaa bulaa.